paaspoortii waayifaayi hin beekne argachuun danda'ama. kabajamtoota hordoftoota kiyya har'a gammadaan isin barsiisa waan kana. Akkuma duuba kiyyatti agartan paaspoortii waayifaayi tokko yoo hin beekne argachuu barreessanii achi kaa'achuu ni dandeessu, seenuu ni dandeessu. Warri afaan kiyya dhageessan haasaan kiyya akka ifa isiniif ta'uun barbaada. waan isiniif galuu qabu paaspoortii waayifaayi jawaalarraa ta'u, waayifaayi mana madaamii keessaa ta'u, waayifaayuma wanna jedhame yaani wanna jedhame hunda paaspoortii isa argachuuf ni dandeessu. Namoonni hedduun bilituusiin dabarfachuu yaalaa turtan asirratti hubadha. Dubbiin kiyya akka wal isin hin dhoofne. Maaliif an wannin ifa isiniif galchuu fedha yoo isa ifa isinii galuu immoo garuu inni yaada mataa keessanii jechuudha. Mataa keessan qorachuu qabdanii. Paaspoortii waayifaayi cufaa jiru dhaqanii cabsuu miti la. Cabsuu miti an waan kijibaa hin barsiisu cabsuudha hin jedhu an. Cabsuu miti. Isiniif banamee madaamin yookiin isiniif bantee yookiin aramni isiniif bantee yookiin jawaalarraa goddinyoonni keessa isiniif banee warra dhiiraa yoo ta'e isiniif banamee jira miti. Paaspoortii isaa immoo hin beektanu. Jawaala biraarratti dabarfachuudhaaf hin beektanu. Ifa isiniif ta'a hin beektanu. Garuu haala qallaaliidhaan aappii tokko malee bilituuziin dabarsuu malee bilituuziin dabarsuu rakkoo hedduu qaba. Bilituuziin dabarfachuu malee jawaala kaan irratti dabarfachuu ni dandeessan. Yaa hordoftoota kiyya ifa isiniif ta'a. Paaspoortii akkanaan paaspoortii isaa hin beekne dhaqanii cabsuu miti. Fakkeenyaaf isiniif banamee jennaan paaspoortii immoo isinitti hin himne garuu jawaala biraatti dabarfachuu hin dandeessan. Ifa isiniif ta'a. Yoo akka diqqataa jawaalli keessan sun cufatee dide ganaa paaspoortii isin gaafate fakkeenyaaf tuma paaspoortii dhabeettanuu dide. Dhaxxanii paaspoortii sana baafattanii itti naqachuu ni dandeessani. Malee akkanaan dhaqanii cabsuu miti. Paaspoortii hatanii cabsuu miti. Isas obsaan eeggadhaa nan fidaa yoo rabbi jedhe. Ifa isinii ta'eeraa wanti kun gizee viidiyoo waraabu keessa ammas isiniif an dabala haasaa kana akka wal duraa hin dhoofne isiniif. Paaspoortii jawaala irratti isiniif banamee jiru paaspoortii isaa hin beektanu aappii tokko malee garaa qallaaliidhaan ni argattu. Kanaafuu hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti suutaan yoo na hordoftan paaspoortii isaa qallaalitti aappii tokko malee ni argattan jechuudha. Hatuu miti. Paaspoortii isaa isa isiniif banamee jiru. Yaa jamaa'a akka isiniif ifa ta'uufani. Kijiba yoo inni isin barsiisee cabsuudha hatuudha jedhe namni ol guddatu namni of guddisuu yaalu tokko yoo nama kijibe si kijibuu osoo hin taane of hin kijibe. Si guddina dhorkine of hin guddina dhorke. YouTube kiyya guddifachuuf cinqamu kana guddifataan jiru ofiin kute hamlee ofiin doomse malee isin hamlee hin doomsine namni kijibu kanaafuu of beekuu qaba. Salaamu alaykum. Asirratti isiniif gala jedhetan yaada haasawanni kiyya wanni kun baay'ee isin gargaara. Paaspoortii hatuu osoo hin taane nasa namni isinii banee isin dhoske ijoollee shamarran faa baay'ee tokko gargaara. Ijoolleen dhiiraallee guddeessi waayifaayi daataatti fayyadamu warra biyya biraagaa hin beeku malee guddeessi ijoolleen daataatti fayyadamu si'a. Kanaafuu warrumti waayifaayi fayyadamtan ta'e isa jawaalarraa isinii dhaban ta'e bilituuziidhaan jawaala keessan wanta garaagaraa rakkisuurra kana mee waan isin agarsiisu qaba kottaa inshaAllah mee tokko isin agarsiisa cufa saayyuu asirratti gaaffii keessa yeroo hundumaa viidiyoo 139 jira keessa bakka viidiyoo jedhu kana yookiin bakka pilaayiliist jedhu kana yoo xuxxani viidiyoo akkamitti argattu viidiyoo gaaffilee keessan irratti hundaa'e jechuudha obboleewwan kiyya. Kanaafuu gizee adhuftan bakka riyoo shaafii jedhu kana sabiskiraayib godhaa isa diimaa akkas waggaa xuxxanii kaatani akkas godhaati oolirra kaadhaa. Akkas gurratti tolchadha cufti keessanu inni gadi kun riyoo shoo kiyyuma garuu inni olis kiyyuma riyoo shaafi subscribe godha kana subscribe godhadha kan tokko dhaabe tokko irratti isin barsiisa isin jetta kotta gara barumsaatti isin dabarsa. Kabajamtoota hordoftoota kiyya mee asumaanu warri Facebookaatiif TikTokii viidiyoon kun waan bal'inaan isinitti himuu hin danda'amneef profaayilii gadtuqaatii gama TikTokiin gama YouTube kottaa warri Facebookaa liinkii tuqaa kottaa YouTubein jala baradha waan achi keessa darbellee irratti ilaalaa isiniin jedha nagaan na turaa warri TikTokii YouTube Facebookaa kotta. Tayyib meemee warri kaan immoo jalqabaa bakki isin seenuu qabdanuu bakka siitingii keessaa yoo dhuftanis fakkeenyaaf siitingii keessaa yoo dhuftanis ni dhuftanii siitingii keessaan garuu immoo akkas gad harkiftanii kunoo bakka waayifaayi kana cimsitanii gadi qabdanii dhuftanii namoonni tokko immoo yoo isinii hin galle bakka waayifaayi kana siitingii kana xuxxanii fakkeenyaaf siitingii kana wagga xuxxanii akkanatti isin fida miti bakka mallattoo waayifaayi kana argattanii akkanatti gootanii wagga akkanatti gootanii garuu kun isin fageessa obboleewwan kiyya akkana gad harkisanii
gachuu qaasanii dhaquu wayya. Walumaa galatti dhufuu isin barbaachisa. Kana keessa gizee dhuftan mallattoon siitingii kun fuuldura jirti. Ifa isiniif ta'a eessaanuu gara feetaniin kottaa kana dhufuu ni beektan jedhee yaada. Mallattoon siitingii akkas fuuldura jirti kunoo. Bakka itti waa isiniif qabaaru kana mallattoo siitingii kana waggaa tokkoof akkana gachuu qaaftanii. Ifa isiniif ta'ee akkanatti isinii fide mallattoo waayifaayin baname kamiyyuu mallattoo siitingii numa qaba. Gizee mallattoo siitingii kana xuxxanii mallattoo siitingii kana akkana xuxxanii adhuftanii. Wagga adhuftanii kunoo bakka xiyya itti isiniif qabee bakka forget delete immoo hin dhooftanu kunoo bakka koodii kana bakka mallattoo kaameeraa kana wagga tokkoof bakka xiyya isinii qabe jechuudha. Zaa rukunii gama bitaarra wagga tokko kan gachuu qaaftanii. Wagga inni akkanatti isinii fide kabajamtoota hordoftoota kiyya amma waayifiin kiyya Galaxy A02 ni agartan jedhee yaada jawaalicha gara gadiittis fidee jira kunoo cufaayyuu ni agartani. Kanaafuu asirratti wanni isin gochuu qabdanuu screen shoot godhattani. Fakkeenyaaf footoo kaafattan namni footoo kaasuu hin beekne jira jedhee hin yaadu. Bilbila keessan gama rukunii qabdanii footoo ni kaafattanii dhiifamee waan kana ofirraa cufeetan dhufa. Naaf olcha. Isiniif ifa ta'a miti akkas gad harkiftanii keesseentanii sana booda siitingii fuulduree jirtu kana wagga tokkoof akkana gachuu qaaftanii sana booda kunoo mallattoo gama intanaa kana wagga tokko gachuu qaaftanii akkanatti gizeen fide screen shoot jechuun footoo kaafattanii kana footoo yoo feetan jawaala biraatiin footoo kaafattanii yoo feetan harka asumatti footoo kaafattanii anamma asumatti kaafadhee isin agarsiisa. Irra guddeessi keessan ni beektanii namoonni hin beekne tokko immoo ni jira beektanii ifa isinii ta'a obboleewwan kiyya daqiiqaa 10 obsanii barumsa dhaggeeffachuu uummata akkasiin hin miidhu. Screen shoot gochuu namni hin beekne bilbila biraatiin kaafachuu ni dandeessani kana jechuudha. Screen shoot gochuu namni hin beekne yookaan immoo nama screen shoot godhinaa ganni jettanii arabatti kennattanii abbuma tokkotti jechuudha. Namni tokko hin beeku. Kanaafuu amma footoon kaase isin agarsiisan. Footoo kanatti hin kaasa. Kaaseera ammaan screen shoot godhadheera jechuudha. Xiqqoo eeggattan akkanatti. Gizeen akkana isinii fide mallattoo akka qalamii kana rukuttanii akkanatti isinii fida. Gizeen inni akkanatti isinii fide yoo kana gaalaarii keessatti godhachuu ni dandeessani wanta kana isin agarsiisame gaalaarii keessattis. Akkana fiddaniitiyyi akkas gootanii isii kana akkanatti buttanii kana booda bakka xiyyaa kana bakka sheerii gama cinaa gama xiyyaa kana akkana rukutattanii gadi isiniif bu'u. Baay'ee warri immoo asitti immoo akkana marachuu hin beekne immoo fakkeenyaaf fayyuma kana screen shoot godhattanii ayyee keessaa baatanii amma gaalaarii keessa galeen isin agarsiisame. Amma kuni gaalaarii kiyya keessa. Gaalaarii keessa wagga dhuftanii isa kana itti kutuudhaaf feetanii kana itti kutuudhaaf jechuudha. Bakka qalamaa kana rukuttanii qalama kana rukuttaniitiyyi akkanatti isinii fida. Namni qalama dhabe hin jiru bakka qalamaa fakkeenyaaf bakka qalamaa kana ilaaltanii akka bakka iskirittoo akkana rukuttanii. Isiniif galaa obbolaa koo. Wagga kana xarafa rukunii qabdanii rukunii gama bitaan qabe amma gadi harkisa kun. Asitti dhaabeen jira bakka. Asitti dhaabeen jira. San booda dakaayis rukunii zaawiyaa jechuudha akka afaan arabaatti qabdanii akkana harkiftanii lakkoofsi sun badeera jechuudha irraa amma. Sana booda amma zaawiyaa rukunii masana qabdanii akkana harkiftan gama keessaatti. Ifa isiniif ta'a miti. Kun xiqqoodha bara akka isiniif galuuf suutuma isin agarsiisa malee san booda akkas gootani. Cufti isaayyuu badeera. Akkanatti gizee inni badee jedhe isa qofatti galee gama gaara intinaa kana bakka muuvii kana rukuttanii seef godhattanii. Seef godhattanii kunoo. Amma gannaa qulqulluuna ta'eera jechuudha. Gaalaarii kiyya keessaa waan inni keessa hin seensin nama of olchaati. Baay'ee amma kanatti erga godhattanii kaatanii obboleewwan kiyya koottaa isin agarsiisa ammoo. Gizee isa ammaa footoo kaafattanii kaatanii obboleewwan kiyya asirra dhuftaniitiyyi bakka kana gachuu qaaftanii. Kana keessaa googelii miti, jiimeelii miti, yuutuubii miti, googel kiroomii isii jettu kana isii anwaa itti isinii qabe kana geengoo kana keessoon isaa zeeroo kana akkana gachuu qaaftanii. Dhiifama waggaa akkanatti gachuu qaaftanii akkanatti isinii fidee miti obboleewwan kiyya akka ifa isiniif ta'uufanii kabajamtoota warri kaan warri xiqqoo beekumsaa wanti hundi isiniif galu obsaa namoota tokko hin galu beektanii namoonni keenya nama qubee takka hin beekne jira. Ani immoo wanti irratti hundaa'u nama hin beekneef malee nama beeku akkamitti barsiisa namni beeku ana iyyuu ni barsiisa jechuudha. Kanaafuu asirratti dhuftanii bakka waa barreessan kanatti qubee zaa rukuttanii zaa gidee rukuttanii kaatanii qubee zaa guddaa
achi x yookiin immoo x ila xaa qubee xaa rukuttanii fakkeenyaaf za xaa gubbaa irratti argattan jechuudha. ii xiqqoo rukuttanii namni qubee hin beekne yoo jiraate asirraa ilaaleetu goja warraa ni godhata namni hin beekne jira natti hin fakkaatu gaa wallahi tokko tokko hin dhabamu jechuuf ani hin jira tokko tokko nan beeka. Kana booda naa xuxxani qubee gaa xuxxani tuqaa yookiin isii kana tuqaa isii jedhamtu kana xuxxanii achi oo raa gaa xuxxani isiniif galee ifa isiniif ta'a miti. Sana booda isinuu bakka sarchii ni beektani gama harka bitaa bakka sarchii jedhu akkana rukuttani fakkeenyaaf akka inni isiniif barbaadu jechuudha. Dhiifama amma fakkeenyaaf ani amma nan deeffadha ezii sarchii godheera amma sarchii gootan akkasumatti jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa mee asirratti waan isiniif hubachiisu obboleewwan kiyyaa mee isin agarsiisa gaa akkana gar rukuttanii eeggattani sana booda akkanatti isinii fida. Diqqata yoo diskitooppii saayitii isin barbaachise ana amma diskitooppii saayitii jechuun adda baafachuudha jetan ture. Asirratti akka kompiiteraatti fakkeenyaaf amma kompiiteraatti harkisaa yoo isinii immoo fiduudha amma diskitooppii saayitii jechuun fakkeenyaaf tuqaa sadii kana akkana yoon tuqe raayitii yoon godhe akka kompiiteraatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf raayitii jechuun kunoo isa kana la mallattoo televiziyoonaa kana diskitooppii saayitii kana yoon tuqe akka kompiiteraa ta'a. Garuu isin immoo waan kana godhachuu waan hin beekneef akkasin irraa kaasetan isin agarsiisa. Yoo akka carraa kana hin fida isiniyyuu kana yoggee isinii fide isiniifi egaa kana keessatti akka isin rakkanne barbaadetanii sana booda waggaa inni akkanatti isinii fide ni obsitu. Wantichi akkanatti isiniif hin guddataa hin xiqqaata natti fakkaata. Diskitooppii saayitii miti amma diskitooppii saayitii jechuun kun raayitii hin qabu amma raayitii qabaate diskitooppii saayitiidha. An keessan garuu diskitooppii saayitii miti. Yoo diskitooppii saayitii godhattan irra caalaa asitti akka isin ergaa waliin dhoofneefani. Sana booda keessan akkanatti waggaa isinii fide qubaan jawaala keessan guddiftanii waan kana beekuun gaariidha. Qubaan akkana bilbila keessan guddiftanii akkas bilbila keessan guddiftan qubaan. Amma ani immoo akkasumatti isin agarsiisame fakkeenyaaf gizee dhuftanii bakka ansarra isin itti qabe kana as guddisee isin agarsiisa. Kunoo isi gama dhumaa kana cheese file akkanatti wagga isinii dhuftee wanti kuni wanna sarara barreeffama sarara adii keessa jirtu kana isinii itti maraan jira jechuudha. Argaattani jedheetan yaada. Isii wagga tokkoof akkana gachuqaaftan isiin maal isiniif iddi wagga isin cuqaaftan kaameeraa fi faayilii siif iddi. Faayilii kana keessaa immoo dhaxxaniitiyyee gaxuqxanii dhaxxanii suuraa kan filattanii iftanii akkanatti isinii fide miti. Asirratti isini gaalaarii keessan filattan ta'ee asirratti yoo isin dhufe fakkeenyaaf ammaa kiyya asirratti naa dhufee jira iskiriin asirratti kunoo mallattochi naa dhufee jira waan ta'e jennaan qubaan akkana gadi qabdan raayitii itti gootanii selekti gaaraa kana kunoo isii xuxxanii wagga tokkoof eeggadhaa amma seenee jira jechuudha. Amma ifa isiniif ta'ee wagga seenee bilbila keessan akkana buttanii fakkeenyaaf bilbila osoo hin taane harkumaan fakkeenyaaf harkaan akkana guddisanii akkana deebisuu hin beektanii kana hin beektanii miti akkas guddisanii deebisuu. Kun barnoota waa'ee diskitooppii saayitii fi waan googelii keessaa kana yeroo baay'een isin barsiisa ganaa waan hedduun isin agarsiisa. Kanaafuu waan kana hubadhaa. Amma footoon kiyya seenaa jira jechuudha. Garuu bakka inni seenan hin beektanu agartanu. Sana booda gizee inni akkanatti isinii fide yoo sila as guddiftanii akka mul'atuuf akkana gootanii jirtan olii gadi harkiftan bilbila keessa akka feetan akkanatti gad deebiftan quba keessanii. Akkana quba keessan akkana maqasii waamuru quba keessan walitti banaa gad deebiftan akka maqasii waamuru walitti banamaa deebi'a miti. Amma gizee waa afaan bantu fakkeenyaaf maqasiin gizee afaan bantu akkas walitti bal'atti wantichi immoo addeema. Gizeen harka kiyya walitti deebisu akkana walitti deema. Ifasinii ta'ee sana booda xiqqoo akkana buttanii gizee akkana ammas akkana harkiftaniiti gizee kaatanii akkana buttanii ammoo ol harkiftan akka maqasii afaan ban harki keessan akkas buttanii gizee akkanatti isinii dhufee isii gadi kana filattan jechuudha. Dhiifama isii olii kana hin filattanu isii gadi kana subimeetti kana filattanii fakkeenyaaf asirratti akka wal duraa isin dhoofne akkanatti fakkeenyaaf isa kana keessa gizee suuraa galee ka'ee akkana harkiftani akkana godhattaniiti akkana harkiftani yoo isinitti mul'ate immoo godhachuu dandeessan. Fakkeenyaaf isii gadi kana wagga tokkoof akkas rukuttani mee maaltu dhufa obsumaan waliin laalla. Obboleewwan kiyyaa paaspoortiin an ittiin jawaala kiyyaa fakkeenyaaf akkanatti wagga isinii fidee quxuriin danuudha waliin isin hirkaa dhahuun mala waliin isin hirkaa waliin dhahin bakka quxuriin danuun barreeffamee jiru kana agartanii isa akkanuma harkiftaniiti quxurii danuu kana galjalee kana bakka diimaa itti qabe kana gaalaaksii A
027444 agartan miti paaspoortiin kiyya Riyoo 1235 argattanii obboleewwan kiyya Riyoo 1235 amma isin agarsiisa lammaffaa deebi'een isin agarsiisa sana booda paaspoortii keessan asirraa katabattanii bilbila irratti qabattanii irraa deemtani fakkeenyaaf maqaan jawaala kootii gaalaksii kana la A02 jechuudha ni beektanii miti indegana irra deebi'eetan maqaa kana hubadhaa quxurii kanas qabadhaa irra deebi'eetan isin agarsiisa indegana irra deebi'ee cheekii isiniif godha maaliif akka isiniif galuufanii asirratti wagga akka ammaa gootanii kaatanii asirratti isinii dhufa yeroo kamillee akka hin daganne mee of duuba deebi'ee isin agarsiisa ammaan paaspoortii kiyya jijjiire amma ani paaspoortii waayifaayi irraa fayyadamaaru kana jawaala irraan fayyadamaaraan isa kana jijjiireetan isin agarsiisa maqaa isaa jechuudha maqaa isaa jijjiireen isin agarsiisa obboleewwan kiyya na eeggadhaa obsaan akka ifa isiniif ta'uufanii obboleewwan kiyya meegaa amma paaspoortii jijjiireen jira waayifaayi keessan galame amma naafa dhufu obsaan eeggadhaa dhufee jira ittina seensisa amma sila agartan quxurii Riyoo 123 hanga 5 sila amma immoo paaspoortii na gaafatamu hin gaafatu mee walumaan laalla paaspoortii na gaafatee jira obboleewwan kiyya ifa isiniif ta'a mee qoyaa walumaan ilaalu gaa quxurii dagadheetan lakkaachuu dhaqee amma paaspoortii na gaafatamu hin gaafatu walumaan laalla argaattani hundi keessanuu akka inni ifa isiniif ta'uufanii na gaafatee jira mee Riyoo isa silaanti naqame Riyoo fakkeenyaaf haa mul'atu Riyoo 1234 miti 1235 hin fudhataa hin fudhatu jechuudha amma immoo awwamtiin itti naqadhee 0 qofan godhe quxurii balleessan jira amma Riyoo igaalaa Riyoo jedheera miti 0 1 2 3 4 5 natti fakkaata dhiifama 5 obsaan eeggadha akka isiniif galuufanii 6 jechuudha 0 amma on fudhataa laata 0 jechuudha Riyoo 0 godhe fudhatee jira jechuudha Riyoo 0 fudhatee jira miti amma kanumaan dhaha amma asis nan dhaha iskiriinshoot godhadha ammaan iskiriinshoot godhadha isinii galee miti bilbilli kiyya maqaa isaa argaattanii achittis maqaa isaa ni fidu ilaaltanii amma ani iskiriinshoot godhadhe geesse isin agarsiisa Riyoo 0 amma paaspoortii isaa jechuudha 0 jechuun 0 marraa 6 malee 0 miti 0 marraa 6 inni silaa quxuriidhaan wal makaadha amma Google Chrome keessan seenaa amma Google Chrome keessan seenaan isin beektan natti fakkaata inni kuni argaa inni kuni Riyoo 1234 inni kun jechuudha kan amma irraa balleessan jiraan garuu maqaan jawaalaa tokkuma beektan maqaa jawaalaa jijjiiree isin agarsiisuu nan danda'a garaa maqaan jawaalaa tokkuma kanaafuu amma an indeganaa achiitti naqeen isin agarsiisa barumsa xumuureen jira garuu isin agarsiisuu yeetani akkanatti barreeffattanii sarchiitti gootanii sana booda hoggani dhufee kunoo baa kana gaccuqaaftanii faayilii filattanii innamma dhufe isa kanaan isa gubbaa kana akkas gadi qabeetan select irratti godha baay'ee mee walumaan laalla akkas buteetan isin agarsiisa gaame amma isii kana tuqeetan isin agarsiisa inni silaa Riyoo 1 2 3 4 meeqa 5dha jechuudha innammaa quxurii qabamoo hin qabu isin agarsiisame kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akka nagaa namni akkam hin beekne iyyuu ni beeka jedhee tayyaadha asirratti sila gaalaksii maqaan gaalaksuma asirratti Riyoo 1 2 3 4 5 6 achirratti isin biratti isin achirratti itti naqee isin agarsiise obboleewwan kiyya ifa isinii ta'a jedhee yaada barumsi kiyya kun yoo isinii hin galin irra deebi'aa gaafadhaa malee of dura wamti balleessan hin jiru akkeessa garuu qubee kana akka hin daganne malee asirratti footoo kaafattanii bilbila biraatiin ta'e bilbila kamiinuu footoo kaafattanii gizeeftan qubee zaa xuxxanii xaa xc afaan ingiliffaa i inni ina gaa tuqaa o raa gaa namni hin beekne waan kana namaan naa godhi jechuun ni danda'ama gooddinyoota keessaniin ni danda'ama yoo isin dadhabsiise immoo miseenjera natti bilbiluu dandeessani miseenjera karaa Riyoo Shaafii qofaan isin agarsiisa isasi
akkanatti waggaa dhuftanii akkanatti isinii fida akkanatti fageessee isinii fida yoo fageessee fides qubaan tuxxanisii kana bakka adii kana qubaan tuxxanisiin yoo fageessee fida ofitti hirkifachuu hin dandeessan bakka faayilii keessan filattanii akkas wagga tokko gadi qabdanii select irratti gootanii ifa isinii ta'a miti san booda gara inni gute hin beektanu isin asuma dhuftanii zimmi jettanii bakka akkanatti kunoo bakka lammaffaa jechuudha bakka lammaffaa asii akkasitti ilaaltanii bakka lammaffaa gadii kanarraa sarara adii kana keessa isii kana akkasuma cuqaaftanii akkanatti wagga inni isinii fide kunoo akkanatti isinii fida barreeffama danuu kana keessa bakka barreeffama danuu quxuriin namaa danuu kana quxuriin namaa danuu akkas harkiftanii kunoo paaspoortii as katabattanii kan waayifaayi kan madaamii kan abbaa fedhe asii katabattanii kunoo as akkanatti harkitanii kunoo inni olii maqaa waayifaayichaa isinii fida maqaa waayifaayichaa isinii fida jawaalarraa yoo ta'es maqaa jawaalichaa waayifaayichaa isinii fida paaspoortii isaa sagadii kana asirraa barreeffattanii salaamu alaykum isiniif ifataa jedhe yaada kabajamtoota hordoftoota kiyyaa yoo isiniin galin karaa bilbilaa karaa messengeraatiin dibkirishinii gadhooftanii naaf bilbiluu ni dandeessanii mee isa isin agarsiisa namni kamiyyuu wanti dibkirishinii karaa isin ittiin argachuu dandeessanu fakkeenyaaf viidiyoo kiyya daawwatattanii amma viidiyoo kiyya ilaalattanii kunoo barreeffama gadhooftanii barreeffama chuma isaan bara 2022 jedha kana garru kuttanii sana booda akkana gadi garagala jechuudha mee isa qabuun isin agarsiisa dhiifamee mee obboleewwan kiyyaa akka isiniif galuufanii amma dibkirishinii qaba jedhee yaada wanti kuni dhiqqa isin irratti turaamee dhiifama viidiyoo kiyya daawwatattanii barreeffamichuma akkana garru kuttanii gizee garru kuttan asirra wagga fide bakka moor jedhu kana xuxxaniiti akkana horkiftan kun amma warri aappii buufachuu feetan jedheera warri telegiraamaan na hordofuu feetan karaa messenjera isin ittiin na argattan kunoo karaa feesbuuk aadii jooyin godhaasiin kunoo kana garru kuttaniiti messenjera achiin na dubbiftani salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu YouTube keenya subscribe godhadhaa barumsa kan biraa eeggadhaa ifa isinii ta'a jedhee yaada